jiruu duniyaa tana keessatti gatiin kee meeqa? Gatii kee takkaa tilmaamtee gatii kee takkaa ofii kennitee beektaa? Gaafa tokko ilmi abbaa bira dhufee abbaan hayyuudha. Yaa abbaa kiyya jiruu duniyaa tana keessatti gatiin kiyya meeqaa jedheen. Abbaan dhakaa tokko lafaa ol fuudhee dhakaa bareedaa tokko gabaa dhakaa kana fuudhiitiin gabaa geessi hagana jetteen gurgurini gabuma keessa dhaabbadhu yoo namni dhufee dhagaan kun gatiin isaa meeqa jedhee si gaafate afaaniin hin dubbatini quba lamatti garsiisi jedheen. Mucaan dhakaa abbaan itti kenne fuudhee gabaa dhaqe. Isaa gabaa keessa dhaabbatu intalli tokko fiigaa dhuftee akkam bareeda dhagaan gatiin isaa meeqa jetteen. Mucaan afaaniin hin dubbanne harkuma ol fuudhee jedheen. 200 jechuudha jetteen. Mucaan hin dubbanne dhagaa isaa fudhatee gara abbaa isaa qajeele. Akka tinaan jette goonaan 200 naa kenni jedheen. Ammas waan gootu jedheen dhaguma kana fuudhi. Iddoo hambaa seenaa walitti qabamu muuziyeemii dhaqii achi dhaabbadhuu jedheen. Yoo namni gatii dhagaa si gaafate homa tokko hin dubbatini qubuma 2 san baasii jedheen haganuma. Mucaan dhagaa isaa fudhatee muuziyeemii bakka hambaa seenaa dhaqe. Iddoo silaa seenaa fi wantoonni biyya sana itti kuufamu jechuudha. Abbaan itti gaafatamaan hambaa seenaa sun gabbahee dhagaa akkan barbaannu kun dhagaa qaaliidha. Gatiin isaa hoo meeqaa jedheen. Jennaan mucaan qubuma 2 itti baase. Homa tokko hin dubbanne. 2,000 jechuudha jedheen. Fiigaa dhagaa isaa qabatee gara abbaa deebi'e mucaan. Akka ati naan jette goonaan sunillee 2,000 naa kenne jedheen. Ammas waan gootu bakka warqee itti gurguran warqee dhaqee dhaabbadhu gatii sii kennan qubuma 2 sanii mirkaneeffadhu jedheen. Dhagaa isaa fudhatee qajeelee bakka warqee itti gurguran dhagaa qabatee dhaqe. Namtichi warqee gurguru gabbahee obboleessoo isaa baaftee dhagaa kana. Dhagaa addunyaa irratti barbaadamu keessaa irra qaalii dhagaa ta'e. Gatiin isaa hoo meeqaa naa kennite jennaan mucaan quba 2 itti baase. 1,200,000 jechuudha jedheen. Mucaan dhagaa fudhatee fiigichuma gattaa'e gara abbaa. Erga 1,200,000 san argate taa'isi gorsa jedheen. Yaa ilma koo dhakaan ati qabatte tokko garuu bakka ati dhaabbattetu gatii dhakaa sanii kennee jedheen. Gaafa gabaa waca keessa dhaabbattu 200 sii kennan. Gaafa hambaa seenaa bira dhayxu 2,000 sii kennan. Garuu bakka warqii gaafa dhayxu 1,200,000 sii kennan. Asirraa wanni sii galu gatii kee jechuun waan ati ofii kennite sun taane waan namni sii kenne sun taane gabaa ati keessa dhaabbattetu gatii keeti jedheen. Gatiin kee meeqa ta'u yoo beeku yoo barbaadde iddoon ati ooltu oolmaan ati ooltu namni ati wajjin ooltu namni si marsee si wajjin oolu iddoon ati filattee namoota wajjin ooltu sun gatiin kee sanumaan madaalama sanumaan sharafama jedheen. Ati gatiin kee meeqa? Gatii kee beekuu barbaadda? Idduma ooltu san mirkaneeffadhu. Namni hayyuu wajjin oolu gatiin isaa hayyuu wajji sharafama. Gatiin isaa kasanuma kennamaaf. Namni namoota amala gadhee fi jalee qaba wajjin oolu gatiin isaa sanuma kennamaaf. Bakka ati dhaabbattu kun siif homaa miti malee seenaa keessattis dhala namaa birattis bakka gatii kee qaalii ta'ee fi rakasa ta'e itti mirkaneessu. Gabaan ati oolaa jirtu eenyu wajjin bakka kam oolaa jirta eenyu wajjin oolaa jirta. Gabaa jechuun har'a lafa qofaa miti. Sooshaal miidiyaaleen gabaadha. Wanni ati laayik godhaa ooltu gabaa ati dhaabbattu. Koomentiin ati jalatti argamaa ooltu gabaa ati dhaabbattu. Wanta ati sheer godhaa ooltu gabaa ati dhaabbattu. Gastiin laayivii nama wajjin seentee guyyarraa keessa ooltu gabaa ati dhaabbattu. Gatii kee beekuu barbaadde taanaan gabaa keessa ooltu san mirkaneeffadhu gabama san adda baafadhu. Kanaaf gatiin kee gabaa keeti nama si marsisanii iddoo ati itti dhaabbatte sanii gatiin kee meeqa? Gatiin kiyya meeqa? Gatiin isii meeqa? Bakkuma dhaabbatte santu mirkaneessa ulfaadhaa galatoomaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.